Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufee jira. Seetingii YouTube haaraa keessattuu ka view guddaa isiniif argamsiisu ka faayidaa guddaa qabu isinii qabadhee dhufee jira. Haga dhuma barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jechaa subscribe gurraattii kana tuquu hin dagatina warri haaraa taatan beelii kana tuquudhaan ol ka jedhu ka jalqaba erga keessanii booda like gochuudhaan eegala isiniin jecha. Egaan gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu TikTokin seetingii haaraa tokko fidee jira. Kan sirriitti hundi keessan beekuu qabdan akkasuma itti fayyadamuus qabdan. TikTokii irra seenuudhaan waliin haa ilaallu. Aappiidhuma TikTokii kana irra. Seetingiin TikTokii inni haaraan kun maali ka jedhu waliin ilaaluu keenyaan dura obboleeyyan chaanaaliin keessan private irra jiru yookaan view isaa dabaluu dide waan isin gochuu qabdantu jira. Jalqaba sarara sadan kana tuquudhaan kana isinitti agarsiisee darbuu barbaada. Sarara sadan gubbaa jiru profaayilii TikTokii keessa jala irra san tuquudhaan creators tools my QR code fi setting jira. Setting and privacy ka jedhu kanarra seenuu hin dagatina. Setting and privacy ka jedhu kanarra erga seentanii booda lammaffaa irra privacy jedhee jira. Privacy ka jedhu kanarra tuquun gara fuula duraa deemtu. Privacy ka jedhu kanarra tuqxanii gara fuula ittaanutti darbitu jechuudha. Yeroo mara cheekii gochuu qabdu kana warri accounting keessan private irra jiru. Kanaafuu private accounting sun biluu ta'e akkasitti oonii ta'e boba'ee jira taanaan dirqama irraa kaasuu qabdu jechuudha. Sanaan ala viidiyoon keessan view guddaan argatu namni yoo isin jala seenes argachuu hin danda'u. Irra tuquudhaan switch ka jedhu kana tuqxanii ofii gochuu qabdu dirqama. Ammallee erga kana ofii gootanii kaatanii warri private irraa qabdan jechuudha. Duubatti deebi'uudhaan achuma seetingii keessan jala ammallee yoo viewun keessan gadi bu'e waan isin gochuu qabdantu jira. Seetingiidhuma kana gajjala gara gajjallaatti gadi deemuudhaan waan guddaaf waan barbaachisaa ta'e sirreessuu kan isin qabdan. Free app space jedhee jira. Free app space ka jedhu kana irra tuquun gara fuula duraa adeemtu. Free app space isa jedhu kana tuqxanii gara fuula duraa deemuudhaan keechii fi daawunloodii isinii fida. Daawunloodii tuquu hin qabdan. Keech ka jedhu amma 116 MB. TikTokii keessan irratti rakkinni inni fidu hin jiru. Garuu view isin jala ajjeesa waan ta'eef keech isa jedhu jalqaba fuula dura clear ka jedhu jira. Clear isa jedhu tuquudhaan qulqulleessuu qabdu. Yeroo mara bultii 3 bultii 7 clear irra tuqxanii clear keech clear ka jedhu kana ammas tuquudhaan zeerootti deebisuu qabdu jechuudha. Keech isa jedhu isa jalqaba amma zeerootti deebi'ee jira jechuudha. Haala kanaan keechii kanas qulqulleessuu qabdu. TikTokii keessan irraa torbaniin yeroo mara free app space jala seentanii keechii kana qulqulleessitu jechuudha. Duubatti deebinee eegaan TikTokii jala seetingiin inni haaraan kun maali ka jedhu kana waliin haa ilaallu. Seetingiin haaraan TikTokii nuuf fidega akkuma isin argitan viidiyoo erga maxxansitanii kaatanii viidiyoo dogoggora qabu duraan irra deebinee edit gochuu hin dandeenyu. Viidiyoo barbaadne takka irra seenuudhaan isinitti agarsiisa. Amma garuu viidiyoo erga maxxansatanii kaatanii yoo mata dureen dogoggora qabaate yoo barreeffama duratti mul'atu irra kaahuu barbaadan sirreessuu dandeessu. Erga irra seentanii booda viidiyoo tokko irra tuqxu erga irra tuqxanii booda tuqaa sadatti as jirti. Tuqaa sadan as jirtu kana tuquudhaan seetingii haaraa inni baasega tuqaa sadan kana tuqxu viidiyoo tokko banuudhaaf banuudhaan viidiyoo edit gochuu barbaadan tuqaa sadan tuqxanii gara gajjallaa kana mallattoo adda addaatu jiru. Mallattoolee as jiran kana keessaa gara cinaatti haxaa'uudhaan gara fuula duraatti adeemtanii edit post waan jedhu waan haaraa takka fidee as kaahee jira jechuudha. Edit post jedha mallattoo qalamaatiin jira. Edit postii kan isin gochuu dandeessan viidiyoo erga maxxansitanii kaatanii torban tokko haga torban tokkotti erga maxxansitanii torban tokko viidiyoo ture edit gochuu dandeessu. Kana jechuun yoo mata duree dogoggora qabaate yoo barreeffama dura taa'u irra kaa'uu barbaadan waan adda addaatiif edit postiin kun akkasuma yoo viewun isaa ol dabaluu dide mata duree irratti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Edit postii kanarra yeroo tuqxan duraan haala kanaan isiniif hin fiduu jechuudha. Edit postii hin qabu ture. So mata duree viidiyoocha irraa haquudhaan waan barbaadan waan haaraa irratti katabuu dandeessu jechuudha. Akkasuma hashtagii kan mallattoo murbadaa yookaan maslaalii sanaan fayyadamtanis irraa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Keessattuu yoo viewun viidiyoocha gadi deeme yookaan immoo yoo ol kahuu dide mata duree itti jijjiiruudhaan suuraa dura taa'u edit ka jettu kana tuqxanii suuraa dura taa'u suuraa duratti mul'atu yookaan immoo dhimma viidiyoocha ka dura irratti mul'atu
halluu barbaadanii backgroundii barbaadanii ammallee irratti katabuu dandeessu jechuudha. Tokkoffaa kan irratti hin katabne duraan irratti hin katabne irra deebitanii edit postii tuquudhaan irratti katabuu dandeessu jechuudha. Ka qabus yoo irra edit gochuu barbaadanis edit gochuu dandeessu jechuudha. Erga irratti katabdanii booda save ka jedhu gubbaa jira. Save tuquudhaan gara fuula duraa adeemtu. Akkasuma hashtag irraa jijjiiruu dandeessu. Mention video irratti fayyadamuudhaan edit gochuu dandeessu jechuudha. Location asirraa jijjiirtanii saving jala jira. Saving diimaan jala jira. Save gootu jechuudha. Akkanatti description adda addaa cover sana irraa edit gochuun akka viidiyoochi viewun isaa ol kahu taasisaa jechuudha. Akkasuma waan dogoggortanii sirreeffachuudhaan save gochuu dandeessu. Viidiyoo erga maxxansitanii ture booda jechuudha. Haga bultii 7 keessatti viidiyoo tokko edit gochuu dandeessu yookaan immoo sirreessuu dandeessuun isiniin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaataa akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.